Yeroo baay'ee kan akka afoolaa, seenaan, aadaan Oromoon akka har'aa kana barruu fi suur-sagaleen gargaraa osoo hin uumamin yookiin hin kalaqamin dura garaa afaanitiin kan inni waan baay'ee dabarsaa ture. Wantoota akka isin jalqabarra kaasuuf yaaltan keessattuu kan akka ayyaantummaa mana Oromoo hedduutti baadiyyaatti gaafa gabbuunu qe'ee ulfoo hedduutti kan nuti arginu waan darbaa dabarsaa dhaloota hangafa abbaarraa hangafatti ilmoo hangafaatti waan darbaa deemudha wantoonni sun. Jechoonni jajjaboon isin fayyadamtanii fi dhaloonni kun dubbii isaatii fi wanti inni godhu hundi akka hin gogne akka jiidhuuf isin har'a tattaafattaniif kun hedduun isaa waan achirraa dhaalamaa dhufuudha. Dhaloonni har'aa kun immoo dhaloota ammayyummaa wayyeeffatee dhaloota waan ofii dagachiisaa dagachaa akka dagatamuuf illee dhiibbaa gochaa dhufees jiruudhas akka amma argaa jirrutti. Wanti kun jechootaalee akka isin fayyadamtanii waan ganamaa isa dhugaa fi isa qabatamaa ta'e hawaasa keenya bira jiru sana gaappii yookiin qaawwa hin uumu akka har'a jiru kanatti yoo arginu keessattuu dhimmoonni Oromoon waan hedduu dhugeeffannaadhaan illee wanti inni itti fayyadamu ni jira. Wantoonni kun gaappii uumaa waan jiru yookiin qaawwa uumaa waan jiru natti fakkaata. Waan kana akkamitti ilaaltan isin akka hayyuu tokkootitti? Kun yaaddoodha dhugaa. Yaaddoodha. Maaltu jira seetee aadaan hin jijjiiramu hin jennu. Jiruu jireenyi hin jijjiiramu hin jennu. Ma jijjiirama. Barris ma dhufaa ma lufa. Numa fufaa immoo. Fufuu kanatu jireenya. Ni dhufaa, ni lufaa, ni fufa. Lufuu fi fufuun yoo waliin madaalle numa dhufa numa lufa yoo ta'e hin fufu taanaan banne jechuudha. Oromummaan akkasiin dhufte. Oromummaan akkasiin lufte. Oromummaan akkasiin fufte as geenye. Utuu hin dhufin hin lufne. Utuu hin dhufin hin fufne. Shan jennu kontiiniyuutii wanni jennu lufaa fi fufi wal madaaluu danda'uu qaba. Numa dhufa numa lufa taanaan hawaasa Oromoo jedhanu hin jiru. Oromummaa waan jedhanu hin jirtu silaa. Ammoo jijjiirama kana keessa wayyoomuun, goomuun, kakaleessaarra caaluun jiraachuu qaba. Kan kanaachi akkuma mataa harmaa gad deemu bakkuma dhaabbatu static taanaan sugi hin jiru, finni hin jiru, eebbi hin jiru. Gadumaan gadi jechuudha. Dura abbaa fardaan lollaa har'a lafoo baqannaa jiruun gaduma gadi jedha bar yeroo gaafatu. Dura abbaa fardaan lollaa har'a lafoo baqannaa jiruun gaduma gadi jedha. Inni dhaammata. Akka dhalooti dhaabbatee of ilaaluu dhaammata. Geerarsaan mammaaksaan amma abbaan koo lama tokko abbaa gudeedaati tokko abbaa buddeenaati. Yaa abbaa buddeenaa taa'e yaa abbaa gudeedaa taa'e yaa abbaa buddeenaa caalee yoo geeraraan jedhu. Inni dhaammata. Kuni waan qaawwa dhalootaati. Dhaloota generation gaappiiti. Ilmoon dhalattu abbaa buddeenaa caalchifattee abbaa gudeedaa gatti yoo ta'e abbaa buddeenaa caalchifattee abbaa buddeenaa faarsiti yoo ta'e qaawwi dhalootaa kanuma bar generation gaappiin taate jechuudha. Jaarsoo waaqoo gaaffii akkasii gaafata carraa argamee waan man kaasuufanii kaasa. Yoo ilme qoreen miila waraantee
bariitu ilmee miiliin kulkulle yoo qoreen aabbee jedha yoo qoreen aabbee miila waraante abbaa jechuudha. Bariitu ilmee miiliin kulkulle yoo har'a aabbee irraa ajjeesan boru ilmee onneen hin bulluqne faayidaan maal jedha. Kumaan dhaloota haati ilmi kan abbaa caalu wayyaa kan abbaa dhaanu miti jedhami. Ilmi kan abbaa caalu wayyaan goomuu wayyoomuu caaluu qaba jechuudha. Yoo har'a aabbee qoree miila waraante bariitu ilmee miiliin kulkulle ni tofne malaan kuufne yoo har'a aabbee irraa ajjeesan boru ilmee onneen hin bulluqne haloon baafanne faayidaan maal jedha. Ilmi yoo abbaa ilmoon yoo abbaa gattaate dhalooti akaakilee abaabilee gadi yoo taate faayidaan maalii? Kanaaf dhalooti har'aa jijjiirama kana akka jijjiirama akka badiitti hin geessine akka isa kaleessaarra wayyoomne yoo badiillee ta'uu baate bakkuma dhaabbatu turuun danqamuun kaleessaa fi boruu gidduutti kaleessaa fi hegeree gidduutti saanduuchdi ta'ee danqamuunu badiidha bar. Kanaaf innani jijjiirama morminaa miti. Hammayyoomuu morminaa miti. Hammayyoomuun jijjiiramuun kun gara waan goomuutti gara waan wayyoomuutti gara waan caaluutti abdiin fufsiisuutti geessuu qabaa. Dhalooti adeemsi dhaloota ammaa immoo akkamii dhaloota ofaa gaafatu walaa gaafatu. Mootummaan labsii baasee yookaan poolisii qaree wannoo godhee dhaloonni akkasitti masakamuu qaban jedhu dhalooti manaa ka'a. Biyya ka jennu saba ka jennu bu'uurri maatiidha. Mana yoo hin jedhu dawoo miti. Dawoon haawuziidha. Manni hoomiidha. Manni mana dawoon dawoodha. Tulluun dawoo ta'uu danda'a. Qileen dawoo ta'uu danda'a. Jala galfatanii aduurraa bokkaarraa roobarraa ooluu danda'an dawoodha. Gaaddisi mukaa dawoo ta'uu danda'a. Manni immoo mana hoom ka jennu biyyi mana hoomiidha. Biyyi Oromiyaan jennu Oromootiif mana. Oromootiif dawoo ta'uu malle. Dhaloota kanaatiif Oromiyaan mana ta'uu qabdi. Dawoo ta'uu malle. Sigaleera mana kana keessatti of tahee mana kana ka agartee daddaaqamaa dhiibamaa kabaa dhabee jallisaa ajjeerraa dhabee irrisaa qaawwee ture kana jabeessuun akka wayyoomu akka goomu gochuun teknooloojiitiin ammayyummaan barnootaan dhalootaaf fufsiisuun dirqama dhaloota kanaati. Akka itti eebbifatu qaba Oromoon fakkeenyaaf ilmoo dhalattu maal jedha? Lafaaf waa bahi, namaaf waa bahi, biyyaaf waa bahi, gosaaf waa bahi, warraaf waa bahi, mataaf waa bahi jedha. Yoo eebbifatu maal irraa jalqaba? Ilmoo namaaf waan gaarii ooli, waan gaarii godhi jedhee eebbifata. Gurraacha ta'u, adii haa ta'u, maarree haa ta'u, universal namaaf namummaa isaatiin akka namaatti. Lafaaf jedha, biyya lafaatiif jedha. Gosa keetii, balbala keetii, maarree jedhamiti. Universal. The world is your country. Humankind is your brother, your friend. Jedha jechuudha. Ilmoon namaa haadhoo keeti, buleessa keeti. Waa bahiif, waa ooliif oolchi. Dandamachiisi. Baraari. Jedha. Ilmoo namaa jedha. Biyya lafaa jedha. Biyya jedha. Yoo ilmoo namaa dadhabde, yoo biyya lafaa waa ooluu dadhabde, biyya keef waa oolii jedha yoo dadhabdee dadhabde. Yoo biyya kee dadhabde hoo gosaaf waa oolii jedha.
xiqqaatee gosa dadhabde warra keef immoo waa ooli waa baraarii jedha. Sana hundaa yoo dadhabde mataaf waa ooli jedha. Mataaf waa bahi jedha. Mataan maal? Si of oolchi, of beeki, of oolchi, of baraare. Nama ta'e dhaabbadhu kaan dhiisi mee atumtu yoo kana dadhabde du'i lubbuu bahii jedha. Maal jechuudha? Falaasamni Oromoo waan sansakkaa personality jennuu kana is an African. Akka kan westernni addunyaa dhimmaa kana individualistic miti. Mata tokkee nam tokkitti oolchuu baraaruu miti. Maal malee universal santu dursa. Faayidaa waloo dantaa walootu dursa. Namoomatu dursa. Falaasamni Oromoo akkas. Faayidaa lafaa dachii kanatu dursa. Addunyaatu dursa. Akkasittiinitu dantaa mataa kee kan miti ka dursuu qabu. Waa'ee ofittummaa miti. Waa'ee ana miimii ofiisaa of oolchuutii miti. Waa'ee ofiisaatii duroomuutii miti. Waa'ee ho'ina ofiisaatii qabaachuutii miti. Ka dursuu qabu ilmoo namaatii, biyya lafaatii, waa'ee walootii, waa'ee dantaa biyyaatii, waa'ee dantaa walootii jedhee barsiifata. Kanaaf wanti dhaloota hammayyoomuu, qaroomuu, maarree fakkaatee karaarra goruu yaaddoo walooti. Waloo yoon siin jedhu poet barreessaati. Kanneen oguma irratti hojjennuuti. Yaaddoo waloo keenyaati ammoo akka waliigalaatti nu yaachisuu qaba. Warra qoratu, warra barsiisu, warra bulchu, gaggeessu illee yaaddessuu qaba. Eessa jirraa garamitti deemaa jirra the way forward waan jedhu kun yaachisuu qaba. Kanaaf akka aadaa Oromootti, akka ilaalcha Oromootti wanni sansakkaa jennuu kuni, personality jennuu kuni akka isheen itti dhalattee guddattu, akka isheen itti baatee galtu, hariiroo akka isheen walii isheen qabaattu, hariiroo akka isheen waa'ee ofii isheetii of beekuutiin illee ofii ishee waliinillee hariiroo akka qabaattu, uumamaa wajjin hariiroo akka qabaattu, uumaa wajjin hariiroo akka qabaattu godhee kan masaku gaayid ka godhu safuudha. Akka amman sila sii hime kana ilmoo dhalatte illee akka itti eebbifatu qabaa waliin jenne bar. Dursiitii namaaf lafaaf waa bahi jedhe jenne. Dursiitii namaaf ilmoo namaa wal qixxeetti ilaali, ilmoo namaa wal hin caalchisini, ilmoo namaatiif namummaa isaatiin ilaali, jaaladhu, oolii fi waa bahii fi jedha siin hin jenne. Sana yoo dadhabde biyya yoo dadhabde gosa yoo dadhabde warra yoo dadhabde mataa kee yoo dadhabde akkana jedhaan siin jedhe. Kuni African personality perspective ilaalcha waa'ee sansakkaa Oromoon illee ittiin ilmoo dhalattu masakuu gorsee jala deemee gosi ittiin guddisuullee kana. Waa'ee ofittummaa miti. Waa'ee hattummaa miti. Waa'ee haxxummaa miti. Waa'ee malaammalchummaa miti. Waa'ee sobduu ta'uu miti. Egalee kun hundumtuu ceera, qaaniidha, safuudha. Admaleedha jechuudha. Yoo kana hin tahin maal ta'a? Lubna ta'a, sobduu ta'a, ofittoo ta'a. Waan agartee akka malee durooma. Akka malee duroomaan maal? Hammaatee durooma. Hammaatanii duroomuu fi duroomanii hammaachuun adda adda siin jedhe. Jaarso gaaffii inni kaasii himeemi. Gaaffiin kiyya waa sadii jedhe jenna. Kaqaraa waan jettu hiyyeessan galateeffatan jennamo waan galataatu namaan taatu jedhaa jenna. Gooftaan dharan dubbatu jennamo dharti gooftaallee dhugaa jennaa jenna. Miti gaaffii ka sadaffoo nama hammaatetu waa horate jennamo nama waa horatetu hammaate jenna jechuu keessa. Hammaatanii horachuu fi horatanii hammaachuun adda adda ta'uu gaafata jaarso waaqoo. Hammaatee horata yoo ta'e dhalooti amma hammaatee horachuun karaa kutaa tun dafqin beekumsa isaatiin sammuu isaatiin hanqi isaa haqa isaa horachuu jechuun hatee karaa kutaa malaammaltummaatiin maarreetiin horachuu jechuudha. Akkaawuntiin isaa furdaa makiinaan isaa waan addaa
manni jireenya isaa waan addaa wanna kana karaa malee yoo dhuftu taate hammaatanii horachuun akkas sobee dabee hatee malaammalchummaadhaan maarreedhaan horachuuti hammaatanii horachuun inni gaafatu. Horatanii hammaachuun horatanii hammaachuun immoo akka Oromooti. Qabeenya isaatiif jibbamu resource curse ka jennu kan qabeenya isaatiif jecha qe'eerraa buqqa'uu dhiibamuu dawootti galuu isa dawootti gabbaasanii ofii manatti galuu utuu qabanii hiyyoomfamuu waan akkanaa kan dura goruu danda'u dhaloota beekuu dhaloota aadaa beekuu dhaloota qaroomee dhaloota hamaa tola adda baafatee qaroomuyyuu hammayyoomuyyuu oromummaatti cichee jechuufi hoo. Mee waa'ee ammayyummaatti isin deebisa. Waa'ee ammayyummaatti wanti isin deebisuu barbaadeef dhaloonni ammaa kuni Oromoon akka aadaatti akka safuuf akka safeeffannaatti akka ulfootti meeshaa qabu jira. Uffannaa qabu jira. Oromoon gaafa malkaatti ba'u gaafa tulluutti ba'u meeshaalee ulfoo qaba. Uffannaa ulfoo qaba. Qabannaa ulfoo qaba. Akki argaa guddannetti akki hawaasa irraa barannettis meeshaaleen ulfoo kuni qabannaafis itti fayyadamuufis uffachuufis sadarkaa umuriitii fi sadarkaa gadaallee kan gaafatu jira. Har'a garuu ammayyummaan meeshaa ulfoo Oromoon akka ulfootti itti fayyadamu sana ammayyoomsuudhaan gabbaasuun kun safuuf safeeffannaa kaleessaa sana xiqqoo irraa maqsuun waan jiru natti fakkaata. Sun immoo maal godhe meeshaa ulfoo Oromoon kaleessa aadaa isa ganamaa isa sirrii sana gadhiisa akka dhufu irratti xiqqoo dhiibbaa waan uume natti fakkaata. Waa'ee meeshaa ulfootiin wal qabate akka fakkeenyatti kaasuu dandeenya. Siiqqee namni hundi hin qabatu. Akkatti qabatan eessatti akka qabatamutu waan jiru natti fakkaata. Bokkuu namni hundi hin qabatu. Kallacha namni hundi hin hidhatu. Waan kanarratti maal jettu isin? Meeshaaleewwan ulfoo ammayyummaadhaan dargaggeessi ammaa gabbaasee itti fayyadamuu kanarratti. Gaaffii akkaati horii bulii gaaffii ka'uu qabudha. Egaa yaaddoo baay'ifnee hin jedhini yaaddootu jira. Waan ittiin boonnullee akkuma jiru waan ittiin boonyullee jira. Isa sana akkamittiin sirreeffannaa irratti dubbachuun dirqama taati. Yoo tolte waliin boonnaa yoo baddu ammoo waliin boonya. Kanaaf boru akka hin boonye har'a maal gochuu qabnaa waan jedhurraa dubbannaa. Amma kanatti kaaftu kuni wanni ammayyoomuu kuni amma achi keessaa waa takka jira beektaa. Amma wayyaa aadaa yaa fuunume wayyaa aadaa Oromoo har'a bakki itti irreechi malkaa irreechi tulluu bakki agartee sirna adda addaa fuudhaa heerumaa wanni akkanaa iventoonni taateewwan bakka itti silaa ummanni walitti dhufu faayidaa guddaa qaba gama dinagdeen illee gama aadaan illee maal jennaan aadaan achitti dagaatti bitatee gurgurataa walirraa bitaa ikoonomiin illee dagaagfata. Amma yoo aadaa uffannaa ilaalte dizaayinii jira miti amma akka itti bocan wayyaa aadaa ka dubraa ka dubartii ka dhiiraa jira. Amma dizaayinii badaa jira. Dizaayinii tolchaa jira jedhanii badaa balleessaa jiran. Maal jennaan aadaan wayyaa ka maccaa fakkaata ture dura. Hin beekta laalteetu kun aadaa Oromoo maccaatii jetta jechaadha. Beerran kan isheen uffattee gabbaatu, haawwan isheen uffattee gabbaatu, dubri qarreen kan isheen uffattee gabbaatu jira. Hin himta, hin ilaalta. Kun kan sikkooti, kun kan mandooti jetta. Kun kan sanaa himta. Ilaaltee himta.
gadhiisin ittiin gochuuf danda'ama. Aesthetically pleasing akka ta'u qabiyyeen isaa utuu hin jijjiiramin jechuudha. Transformation is from within. Fedhii keetiin ofiin keessa keetii yoo dhufee jedhu jijjiirama san wal madaalchitee akka inni silaa hin banne gootee ittiin tursuu fi dhaloota dabarsuu dandeessa jechuudha. Akkanaa hoodha.